Ashamaa harka fuunee daawwattoota yuutuubii Saaqzeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanittis naa dhaqqabu jecha. Egaan akkitti nagaa wal gaafatanii hin jiru wanti uummata Oromoo irratti ta'aa jiru guyyaa guyyaadhaan bifa isaa jijjiirratee kan daguggaan sanyii irratti adeemsifamaa jirudha jechuudha. Nama bakka tokkotti qabanii nama cidharra jiru bakka tokkotti ati abaa'oo shaneeti jedhanii ummata nagaa nama 18 bakka tokkotti rashananii awwaalcha sanaafillee maali abbaan irree kabalee ka'e boo'icha dhoowwasa jedhamudha. Akkuma beekamu qurxummii balleessuudhaaf galaana gogsuun nurra jala akka jedhan Wallaggarraa kaasanii abbaa gadaa Karrayyuurraa kaasanii Walloo Kamiseerraa kaasanii daguggaa sanyii erga mootummaan Abiyyi kun aangoo qabatee guyyaadhaan takkaa uummanni Oromoo bifa suukkanneessaa ta'een isayyuu ajjeechaan akkaataa qaba. Ajjeechaan akkaataa qaba. Namummaan keessarraa mulqame, kabajni keessarraa mulqame, ajjeefamtee kaatii du'aa kan keellee maatiin kan kee akka inni boo'ees hin awwaallanne meeshaadhaan Danazaan kan kee du'aan kan kee akka inni fuudhameen awwaallanne godhamaa ture. Godhamaa jira ammatti. Fakkeenyaaf ijoollee kana laalaa daa'imman sabiyyii kana. Yatiima godhee jira Abiyyi kun. Yatiima haadhaaf abbaa dhabeesse. Eenyutuyyuu immoo irraa ajjeefame haadhaaf abbaan isaan kana. Abbaan barsiisaa. Haatillee akkasumatti fakkaatti. Ulfa ji'a torbaatiin jechuudha. Haadhaaf abbaa bakka tokkotti rashanee ajjeesee ilmoo xoxobbee kana yatiima godhe jechuudha mootummaan Abiyyi kun. Qonnaan bulaa kan keenya hundi kan keenya qonnaan bulaarraa dhalanne yaa jamaa yaa ummata Oromoo. Sangaa gindoodhaan lafa qotanii maatii ofii bulchanii nu guddisanii nu barsiisanii akkatti jiraannu dhabne maatii keenya irraa godaanne biyya adda addaa keessa jira. Isaan garuu bakkatti godaanan hin qaban. Lafa isaanii kana qotanii irraa gurguratanii of jiraachisaa firaaf alagaa nyaachisaa jiru. Isaan garuu har'a abaa'oo shanee deeggarta jedhamanii bakka tokkotti biyyi nagaadha jedhanii mana cidhaa dhaqanii namni 18 tuulama keessatti ajjeefamuun isaa. Ajjeefameellee firoottan isaanii akka isaan reeffa sana fuudhanii hin awwaallanne godhamuun isaa. Sanarra darbee ammoo qabeenyi isaanii manni abbootiin kan keenya qonnaan bulaan kan keenya jiraatu ibiddaan barbadeeffama. Mootummaa akka kanaatuyyuu biyya bulcha. Mootummaa akka kanaatuyyuu ani Oromoodha jedhee maqaa Oromooti of moggaasee kiiloo 4 keessatti akka barbaade gama. Kiiloo 4 keessaa inni akkas nyaatee meeshaa hawaasatti deebisaa jiru kun yoo qonnaan bulaa salaalee qoteedha kan inni nyaatee quufee ummatatti deebi'e burraaqu biyya kana bulchu. Yoo qonnaan bulaa Jimmaa qotee isa nyaachise yoo qonnaan bulaa Baalee Arsii Wallaggaa qotee magaalaatti dhiyeessee gurgureedha kan jiraachuu danda'u. Qonnaan bulaa gad deebisee qe'ee isaa irratti mana isaanii irratti gubaa ilmaan isaanii jalaa fixaa abaa'oo shanee deeggarta qabeenyi isaaniillee midhaan yoo tuullaa fudhatanii manatti galanii jedham dhaqanii ilaalanii midhaan kana abaa'oo shaneetti hin qallabdadhanii midhaan sana gubaa kaan saamaa mana isaanii gubaa. Hawaasni keenya qonnaan bulaan biyya keenya qonnaan bulaa tuulamaa qonnaan bulaa maccaa gidiraa hamaa keessa jira. Gidiraa hamaa. Bakka tokkotti namni 48 ol ajjeefama. Bakka tokkotti namni 18 ol ajjeefama. Kaan mana hidhaa keessaa fuudhamee namoonni hedduun ajjeefama. Murtii tokkoon maletti. Manni hidhaa seera qaba. Namni mana hidhaa jala jiru bakka to'atamee jira. Gaaddisa seeraa jala jira. Mana hidhaa keessaa baafamee murtii tokkoon maletti manni murtii osoo murtii tokkotti hin kennin baafamee ajjeefamaa jira uummanni Oromoo. Namni tokko sin ajjeesa jedhee osoo nutti dhaadatu kottuu nu ajjeesisnee callisnee ilaaluun keenyas Rabbiin biratti yoo duun illee jannata nu geessu.
mootummaan kun osoo inni akka inni nu daguugaa jiru osoo quba qabnu callisnee ajjeefamuun keenya illee faayidaa hin qabu. Mootummaa abbootii gadaa bakka tokkotti ajjeese sirna gadaa bulchu mootummaa gadaa diigee gadadoo filate harka nyaatetti warra Hacaaluu ajjeese ilmaan isaa yatiima godhe, warra Hacaaluu ajjeese dhugaan isaallee akka inni hin baane godhe, warra Hacaaluu ajjeese imimmaan ummanni Oromoo imimmaan qofa akka inni ta'u, maatiin isaa yatiima akka inni ta'u godhedha mootummaan kun. Daadhii galaanii kaase. Namoota hedduu hiriyoottan kan koo ergan biyya sanaa baqadhee as dhufe gara nama 21 kan ajjeefaman. Egaa abaa'oo shanii ajjeesuu, abaa'oo shanii barbadeessuu yoo ta'e jedhe hidhatanii bosona jiru. Maa dhaqxanii ija warra bosonaa hin ajjeesin, maa jaraa wajjin waliin lolin. Sanaaf humnan qabdanu, sanaaf immoo malan dandeessanu. Gowwaan kan dandeessuudhaani jennaan galee haadha warraasaa dhaanaa jedhan. Yoo dhiira taatan maaliif haadhaaf abbaa keessatti deebiftanii ummata nagaa ajjeeftu? Warri sin loluu barbaadan barbadeessuu barbaadan bosona jira, hidhatee bosona jira. Bosonatti dhaqxanii hin falmitanuu fi osoo onnee qabaattanii meeshaa haadhaaf abbaa keessatti deebistanii haadhaaf abbaa keessan keessatti poolisiin Oromiyaa maqaa Oromoo baadhattee afaan Oromoo dubbataa nafxanyaan ikkoo kanaan dura kan isiin ummata Oromoo cabsitee Oromiyaa cabsitee gabrummaa jala akka nun baane kooti Oromoo ofitti qabdee Oromoo ficcisiisaa turte jechuudha. Gobanaa daachee fudhadhaa laalaa. Amaaraa kililii keessaati miti kan inni dhufee ummata Oromoo ficcisiisaa fixaa ture. Oromoo dhuma sana qarshiidhaan itti bitee ummata sanatti deebisee ummata sana cabsiise jechuudha nafxanyaan. Abbootii gadaamichillee abbootii gadaa Karrayyuu laalaa. Namoonni poolisii ta'anii poolisii Oromiyaa keessa ta'anii sirna sanaaf illee falmaa turan illee shiraan ajjeefamaa turan jechuudha. Aangoorraa illee kaafamaa turan haqni isaanii akka inni ba'uudhaaf warra tattaaffataa turan qaama mootummaa keessaa. Gaafa isaan ajjeefaman abaa'oo shaneetu ajjeesee nuun jedhan. Sana booda akka isaan ta'u erga ummannis ragaa itti beesilas erga mootummaan kun dhufee takkaa abaa'oo shanii nama nagaatti dhukaase hin beeku. Addi bilisummaa ummata Oromoodhaaf dhaabbata, Oromiyaadhaaf dhaabbata, nama nagaa Oromoo ajjeesuu mitiiti saba biraallee takka ajjeesee hin beeku. Dhaqxanii warra hidhatanii wajjiniin maan falmin maa qonnaan bulaa kan keenya deebitanii manatti ajjeestu. Kanaa jennaan ummanni Tuulamaa guyyaadhaan ajjeefamaa jira. Ummanni Maccaa guyyaadhaan ajjeefamaa jira. Sagalee haa taanuuf bakka tokkotti sanyiin daguuggaa irratti raawwatamaa jira. Garaa nama guba ilmoo xoxobbee kana haadhaaf abbaa haadha ji'a 7 ilmoo garaadhaa qabdu wajjiniin ajjeese. Barsiisaan harrabi kan biyya bulchaa jirtu kun barsiisaan si barsiisee jennaani kanatti biyya bulchaa jirtu. Barsiisaa kana nama barsiisaa kana jechuudha ajjeesan. Maatii isaa iyyeessa godhan. Hedduu garaa nama nyaata.